Yooyyaa baga nagaan dhufte obboleessa keenya jaalatamaaf kabajamaa jaal ashannaa fi goljaa akkam jirta fayyaa keeti? Akkam yooyyaa nageenyi badhaadhaa walabummaa baga wal arginee wal tadachaanee qabsoo waggaa dheeraadhaan booda ji'a dheeraadhaan booda abaa'oo hiiksisnaarraan jalqabnee waliin turre ammas abaa'oon hin hiikatu abaa'oon itti fufaa jira baga wal tadachaanee duubarratti dhufe yaada bira. Aayee galatoomi meegaa akka seensaaf nuu ta'utti haala Oromoof Oromiyaan keessa jiru uummanni keenya keessa jiru waa'ee woboo hiiksisuu irratti isatis kaastee jirtaa sanirraa kaaneeti gara maanguddoota keenya abbootii amantii yeroo ammaa kana keessatti tokkoffaa biyya kana keessatti mootummaa deeggaraa kan jedhani konkolaatatti fardi fe'amee bakka adda addaatirraa akka mootummaa waan jiru fakkeessanii naannawa Finfinnee irratti uummata dirqiidhaan baasaa jiran. Mootummaan kun Finfinnee keessa moo walumaa gala biyyattii keessatti deeggarsi humnaan godhamu kun hanga yoomitti isaan tursuu danda'a? Fakkeenyaaf dargiin gaafa muddamee hiriira nagaa baasaa ture dhiiga qaruuratti guutee yookaan xaarmusiitti guutee warra TPLF akkasitti dhiiga isaanii facaafna jechaa turan. Warri TPLF gaafa Oromoon hiriira nagaatti bahe dhaabbadhaan nurraa jedheen likkaachoon inni as gabbaalleen jedheen Oromoon kana hunda cabsee qabsoo isaa injifatee dargiillee kuffisee wayyaanee ofirraa kuffisee har'a garuu sirni nafxanyaa koottadhaa akka waliin jirtan agarsiisadhaa jedhan. Kanaan dura qeerroon jechuun ashabbaariidhaa. Qeerroo jechuun saamadhaa uummata sivilaayizeeshinii hin qabaanne jedhanii nurratti ololaa turan. Har'a garuu Finfinneetti waamanii uummanni keenya jedhee Shimallis Abdiisaa dubbachaa jira. Seensa keenyaaf akka nuu ta'u fani. Kanarratti maaltu sitti mul'ate mee? Nama foon hin beekne folodaan sobanii jedhe. Sii galee? Nama foon hin beektu foloda waan jedhamu jira foon keessa. Isaan si soba. Foonii miti waa ati foon hin beekne jechuudha. Maaltu jira seeta? Warri achirra bahe tokkoffaa beekuu qabda. Warri waltajjii tana bahe abbootii fardaati jira. Kaabineedha. Kaabineen Oromoon qabdu jechuun hojjetaa mootummaa jedhamanii kan isaan deeggarus kan hin deeggarres Oromiyaa guutuun Oromoon nama miliyoona 60 oliiti. Nama gara 100,000 oliitti jira. Kan godhame dirqamaa dhufta onni amma argite sana. Birrii 2,170 kaffalamaaf nama tokkoof hiriira kanarraa argameef. Abbootii fardaa qotee bulaa Oromoo kana waan takka hin beekne birrii 1,100 kennaniif. Birrii Itoophiyaa 1,100. Fardi konkolaataan fe'amee dhufe. Laalime mee wasiin jedha. Gaafa addi bilisummaa Oromoo biyya galu ilaaluu dandeetta. Addi bilisummaa Oromoo biyya galee jennaan uummanni hagas ga'u addi bilisummaa Oromoo kaffalee fadoonteen kaffalee dhufe. Isa kaffalee dhufe. Amma moo gara garii ilaali. Birrii kaffalanii fi Abiyyi deeggaraadha. Na deeggaraadha. Ana yoon deeggarre beekadha. Gariin hojii sana dhabaaf dhufe. Hojiirraa na ari'anii, hojiirraa na ugguranii dhufe malee namni tokkochi Oromoon tokko fedhii Abiyyi deeggaruuf, fedhii hiriira kana deeggaree achi ba'uuf fedhiin qabu. Maaltu jira seeta? Warri biltsiginaa Shimallis banna homaan beeku beekta cubbuu beekta cubbuu eessa ta'ennaan gara na ergan dhaqaa jette. Yoo dhabdee hoo jennaan abbaa na ergi deebi'aa jette. Beekta bara durii Oromoon kun beekta cubbuulleen dubbattii jedhan, wanni martiin dubbattii jedhan. Cubbuu eessa ta'ennaan gara na ergane. Yoo dhabdee hoo maal taata jennaan abbaa na ergee deebi'aa jette. Cubbuun waraana bilisummaa Oromoo balleessi na ergan kalee Abiyyi erge. Torbaan lama naamati nan barbadeessa jedhaa ture. Akkasumas jeneraalonni abaa'oo Harargee keessaan balleessine jedhanii uummata Harargee qulqulluu fixanii jeneraalummaa guutan. Akka Baacaa Dabalee jeneraalummaan Baacaa kenname, Biraanuu Juulaatti kenname,
Kamaal Galchuutii kennam, Haayiluu Gonfaatii kennam, ummata Oromoo fixaniiti malee lolaan eenyus lolaneeti miti. Kanaaf ragaan eenyu jettee koloneel Abbabee Garasuu namichi jedhamu sun gaafa Eertiraa bahee Ijipti seene maal jedhe? Kootaadhaan koloneelummaan jeneraalummaan maaliin nuu kennamedhaa ture? Loleetii miti. Koloneelummaan kootaa, jeneraalummaan kootaa gariin Oromoo fixanii haadha abbaa kee ajjeesi jennaan lakki haadha abbaa kee callamaa ajjeese jedhanii Oromoota baay'ee fixaniiti guuratanii garaa fi guutatanii beektaa namni garaa fiitti jiraatu hin ta'u. Itoophiyaan tuni waan lama beekuu qaba Oromoon. Yooki Oromoof Oromummaan dhabamuu qaba. Amma yooki Itoophiyaan dhabamuu qabdi malee nuti waliin jiraachuu hin dandeenyu abadan. Qunceen muka gogaa jiidhatti hin qabattu. Mee dhaqii qunceen muka gogaa fidi jiidha qabu. Hin qabattu. Kanaafuu wanna ati amma warra amma Shimalis baasee mul'isu Ameerikaan mul'isuu isaatiif. Nuti miti. Nuti hin beekna. Ameerikaan immoo nu caalaa beekti. Tiiticha waan ga'uun si rasaasti. Waan isaan ganda keessa deemanii uummata godhan beekti Ameerikaan. Ameerikaan beektaa samii kana gubbaarra gallakkittee bakka ati ebelutti jettu. Beektaa injiinar maqaa isaa injiinarichi ingiddaa Simanyoo. Simanyoo. Wannoo bishaan laga Abbayyaa. Yes, thank you. Isaasanii maal tajjeesee jette jedhanii maal jennaan Ameerikaan dhattee beektaa? FBI'n Ameerikaan hin argiteeraannaa. Gaafa investigeetii gootee maal jettee kaatee maal jettee seeta? Boombii kadhoosise Abiyyi. Simanyoo kajjeesise Abiyyi. Kana cufa akkanitti taphatu dhaggiteeti. Ay, lakkisaa waan akkasii qoosaa kana dhiisaa itti yaade. Hin beekna waan cufa hin beekanii beektaa. Dargiin uummata gannaqee baasaa ture. Akka Ameerikaan waan beekneeti. Si galaa miti? Maaliif fagoo deemta? Gaafa Mallas du'e istaadeemitti uummataan nama biraatii miti beekan. Shimalis fa'aa gaafa san. Kan bu'aatu. Kanuma. Shimalis maal ta'e? Opiidoo jedhamee ture. Achi maal maqaan isaanii tokko ODP fiin jette. Achi balaxagne jette. Jarri tunii fi Xoophiyaan jedhamtu tun. Yoo ati ila waan feetelle godhiif. Opiidoon immoo maqaa miti saala isaanii geeddar. Gaafa saalallee geeddarte jarri namni buna jimaa qamaatee beektaa? Warra jimaa qabu dhaggiteerta suusii qabu suusii jimaa haaraa jedhan tokko. Amma warri suusii jimaa qabu suni lakkisa yoo ta'e hin lakkisu. Amma harmeen kiyya buna akka malee jaallatti. Buna dhugdu malee ija banattee hin dandeettu ati kun. Sittama. Warri kun ergamuun isaanii suusiidha. Garbummaan isaanii bilisummaadha. Uummata dirqamaan isaan baasan kana walabummaa uummanni fedhiin hin baane uummata dirqamaan baasane. Oromoon fedhiidhaan namni tokko Abiyyi jedhee gadi bahee hin jiru. Kana beekamuu qaba. Atis beekuu qabda. Anis beekuu qaba. Oromoon dubbii tee tana cimsuudhaaf waan hedduu kaaftee amma beektee warri amma hiriira kana baase kuni fakkeenyaaf akkumaatu jette gaafa Mallasaan du'e warra bo'aa ture. Har'a immoo warra juntaa lolla jedhee uummata yaasaa jiru. Kan biraa immoo akkumaatu jette uummanni beektee uummata Ameerikaa kana amma waan ati Ameerikaa agarsiisuuf kan jette san har'a hiriira san afaan gosa sadiin dabarsan. Afaan gosa afurii nan fakkaata. Tokko afaan Oromootiin dabarsan, afaan Amaaratiin dabarsan, afaan Arabaatiin dabarsan, afaan Ingiliishiitiin dabarsan. Agartee duraan dursee hiriirri akkanaa godhamee hin beekamu. Namni isaan propagate gochuu barbaadan uummanni nu faana jira. Kanaafiyyuu Arabnis akka dhaga'u, Faranjoonnis akka dhagahan kana kaayyoon isaanii guddaa tokko. Kan biraa immoo maalinni waa'ee hiriira kana gubbaa irratti uummata kana dirqiidhaan baasuu isaanii kan agarsiisu. Gaafa uummanni keenya akka waatuu dura jette gaafa abaawoon gale Baalee irraa ka'ee, Mooyyaale irraa ka'ee, Wallagga Lixaa, Begii irraa ka'ee namni miilan deemaa dhufe. Miilan deemee dhaqeeti hiriira nagaa ba'e. Har'a farda beektee Finfinnee jala jiru
farda eessarraa fe'anii fidaniiti fardaan konkolaataadhaan fe'anii fidanii Finfinneetti fardaan caasan. Kuni akkumaatu jette Shimallis Abdiisaa har'a shaneetti dhaadachaa jira. Duraatuu kaastee jirta jeneraalli isaanii eenyu Biraanuu Juulaa shanee dhabamsiifnee jirra torban sadiitti dhabamsiifnaa jedhe torban sadii caala nutti fudhatu jedhee ture. Torban sadii irraa kaasee ji'a ja'a booda immoo gaafa intarvii godhan dhabamsiifnee Keeniyaatti galchinee jirra. Sudaan kibbaatti galchinee jirra. Jaalmarrooyyuu ajjeefnee jirra jedhanii haasa'aa turan. Har'a gaa yeroo Finfinnee walakkaa dhaabbatanii waan barreen gaddaa jechaa turan uummatuma kana fuuldura dhaabbatanii ijaaramaadhaa shanee lollaa ijaaramaadhaa TPLF abbaa keenya lollaa jechaa jiran. Kanaaf wanti isaan hojjechaa jiran kun uummata Oromoodhaaf miti. Uummanni Oromoo duruu isaan beekaa. Namni beekunu uummanni Finfinnee keessa jiru kana caala. Namni hin baane. Akka isaan itti haasa'an fi wanna gochaa jiran kana argaa jirtaati. Namni gaafa Finfinneen kun yoo garagaree bahe sila nama miliyoona meeqatu ba'a? Miliyoona 10 oltu bahuu danda'a. Garuu namni waan fedhan qabnee fi waan dirqiidhaa fi waan warra hojii haala jireenya irratti ta'eef malee waan kanaaf miti. Kana sii jabeessuudhaaf kan inni Walummaa mee afachuu irraa wasii darra. Mee darri tun bilchiginnaan tun Abiyyi fi Shimalisiin kunu mataa isaa. Maanumaaf irreecha bara dheengaddaa akka Oromoon dhaquudhu hin eeyyamin tun. Hagas Oromoo jaallatu. Dhugaa keeti beektaa? Kana qofa iyyuu miti. Maal seeta? Kana kaadiree ta'uu fi jaarsolii namoota Oromoo kana gurguddoo jedhan beektaa miti. Warra kana ta'uu maaliin garsiista seetati? Tokko abbaa fardaa birrii 1000 kaffalanii abbaa fardan kireeffatanii beekaa fardi tolan dhunne. An farda kiyyara ta'uufis naa kaffalan. Fardi kiyya konkolaataan fe'amee dhufe an achirra ta'een garmaame maal rakkoo qabanan garmaame. Farda kiyyara ta'ee garmaamsee taphachiisee asiin achi mudhisee farda kiyya konkolaataan naa fe'anii mana naa deebisan. An qarshii kiyya fudhadhee galee jira. Abbaa fardaa san ta'een qarshii fudhatan waraana bilisummaa Oromootii galii godhaaf. Rasaasa bitaa sirna nafxanyaa Oromoo garboonsuu deemu taane narraa dhabamsiisa rasaasi sun. Si galee miti? Kana godhuu qabu abbootii fardaa leewwan hin dhaamu kan biraa jechuun barbaadu gaaffii na gaafatte keessaa jaarsolii jedhe. Barammaa jaarsi hin jira? Jaarsi hin jira. Oromoo of gaafadha jaarsi hin jiru. Maaliif jaarsi hin jiru seeta olummaa? Taaddesee Birruu gaafa Saale Tsadaale Akililuu Habtawald akkasumas maqaan isaa eenyu Haile Sillaasee jaarseedhaan kun yaraan Jibuutiirraan dheetee Ingiliz seene deebee Maammoo Mazammarii fa'aa Balaa Zallaqee fa'aa fannisee gaafa inni dheetee baay'ee adoon namichi kun wiskii buusanii Taaddesee Birruutiin Saale Tsadaale Akililuu Habtawald እነዚህን ኦሮሞዎች እኮ ተማሩ እንዳትላቸው ከአራተኛ ክፍል በላይ ከተማሩ የመሬታቸውን ጥያቄ ይጠይቃሉ። ጀጨሳኒት እኮ ጀናት ጀነራልቺ ውስኪ ቡሰኔፊ ውስኪን ቆሪቸ ፍረዴ ጅራ ውስኪን ኩኑ ዲገ ነተየተ የደ ባይቤት መጫፍቱ ለሚ ኢትዮጵያውንማ አማቢ ጀሩ ካላንተኔ ኢትዮጵያውማ ታደሰ ጫላለም ይያለ በርባቱ ጅሩ ዳቆን ኦርቶዶክሲቲ ቤት ታደሰ ማፈጎደም ዳቆን ኦርቶዶክሲቲ ዮ amantaa ortodoksii illee kennaaf jette daaqooni qeesiin teene bakka onni isaaf keessummaa jalla. Taaddesee kan fuudhanii Itoophiyaawummaan dhukuuni gaafa inni maqaa Oromoo dhaate mana isaarra dhukaasa banan. Gaafa dhukaasa banan inni bosona galee qawwee fudhatee Haile Sillaasee garagalchuu yaalee dadhabee qawwee fudhatee bosona galee jaarsummaa dhatte qeesonni fa'aa jaarsolee jedhan. Dhaqanii fidanii Maammoo Mazammur fannisiisan. Jaarsummaanii hinjiru jaarsi higa bara Haile Sillaaseeti higa ammaa hinjiru. Jaarsi jiraati jettu kagalee itti aanaa jaalmarroo dhaqee fidee Bishooftuu keessatti jaarsummaa ijjeessise santi jira. Jaarsummaa sayyoo barbaanne is okay. Haa deemnee fudhannee haa duunu. Amma biyya jaarsi hin qabnetti biyya gadaa jira malee biyya abbaan gadaa hin jirretti nami gadaa sana hoogganu hin jirretti biyya akkasii keessa jaarsummaa
qeesi paasterii maanii sheek injiran abadan injiran warra abbaa garaati jira warra kana hin fudhatu oromoon jaarsummaa dhiisuu qabda waa'ee jaarsummaa na gaafate jaarsummaa wanni jedhamu hin jiru eessa jira jaarsummaa dubbiin teeti wanti nan jaarsummaa kana kaasee fi akkumaatuu jette dura waraana bilisummaa oromoo gaafa biyyatti galee lakkii waraanni kun ijoollee keenya irratti dhukaafnu isinis ijoollee keenya mee waliin mari'adhaa wajjin ta'a haasa'a jechuu didanii akkumaatuu beektu akkuma uummanni oromoo bal'aanuu beeku maanguddoonni akkumaatuu jette abbaa bakka gadaan jirutti abbaan gadaan jirretti walitti dhufanii abbootii gadaati ofiin jedhanii maqaa ofitti moggaasanii abbaa gadaa Maccaa, abbaa gadaa Tuulamaa, abbaa gadaa Gujii, abbaa gadaa Booranaa egaa abbootii gadaa ofiin jedhanii alangee qabatanii dhufanii maal jedhan ijoolleen teenya akka duutu hin barbaannu. Kanaafuu nuti kana booda hiyyummaa lolla malee rasaasa walitti dhukaafnu jedhanii hiikkadhaadhaa jedhanii adda bilisummaa hayyuduree adda bilisummaa Oromoo nama waggaa 40 guutu umrii isaa guutu saba kanaaf jiraate waraana kana hiiksisi jedhanii waraana kana keenya miti jedhi dubbadhu haa rukutamani yaa ajjeefamani jedhanii maanguddoonni magaalaa Ambootitti bahanii waan san walumaan daawwannee jirra. Har'a maanguddoonni gabbahanii shaneetti duula Tigraayiif dhaqaa nafxanyaa kaleessa harma nu mure harka nu mure nafxanyaa kaleessa ilmaan Oromoo Walloo mana keessatti abiddaan gubee kan rasaasan rukutame gadi buusee ambulaansirraa gadi buusee qaleen dhaqaa du'aadhaa dhaqaa wareegamaadhaa kan isaan jedhan kun kaleessa Oromoon akka hin duune barbaadnaa jedhan har'a maaliif Oromoo du'aan kaadhiman Tigraay fi Amaara jidduu daangaan kaame daangaa kana eeyuuti isaanii kaaye lafti isaan irratti wal lolaa jiran kun lafa isaaniiti kan isaan lamaaniiti moo abbuma humnaatu lafa san qabatee jara kana uummata achirra jiru san lafarraa duguugee sanyummaa fi gosummaa isaa amantummaa isaa diriirfachuu irratti wal lolaa jira. Kana jidduutti Oromoon bu'aa maalii qabaa? Maanguddoonni kaleessaa sun lakkii har'asii kaleessa'uu dhorkinee jirra. Har'allee dhorkuu qabnaa. Ijoolleen keenya akka duutu hin barbaannu. Kana keessatti warri shoora olaanaa taphachaa jiru abbootii amantiiti. Ammallee abbootii gadaati warra ofiin jedhan qeesii paasterii isaan kanaafan maqaa isaanii kaase. Isaantu ilmaan Oromoo fichisiisaa jira. Kanaaf ati immoo keessattuu akka nama beektee waa'ee sirna gadaa beekutti waa'ee maanguddummaa hangafti maali? Quxisuun maali? Jiddugaleessi maali? Kan jedhuufi kanarratti xiyyeeffannee waan isaan waraana bilisummaa Oromoo irratti hojjechaa turaniif waan isaan immoo ijoollee kana dhaqaati afaaniin beekanii biyyan beekanii namni achitti gariin afaan Tigree haasaa namni keenya afaan Tigreen beeku gariin afaan Amaaraa haasaa namni keenya hedduunsaa irra caalan afaan Amaaraan beeku ijoolleen baadiyyaadha dhaqxee Gondoritti dhumaatti. Isa kanaafiyyuu kan akkamitti hubattee kan jedhuufanii si kaase Ashanafigi. Walamuu alaal maal seeta abbootii gadaa jette tokkoffaa gadaan hin jiru siin jedha abbaan gadaan jiru siin jedha gadaa jira sirna jira abbaan gadaan jiru san sii deebisee jira na fakkaata maaliif seeta abbootiin gadaa kun seera qabdi aangoo qabdi ijoolleen nu galchine maaf hojjettan jettee gaafatteerti what is that mean hin gaafan so maal abbaa gadaa isaan jedha ati anaan koo jette dhufee beektaa ani gaafa ijoollummaatiyyaa ijoollee ture yeroo tokko yaa'aa jedhani warra abbaa gadaa kana beektaa warra yaa'aa deemuun maatiin natti ka'ee na dhaanuuf na garafuuf deennaan utaalee tani yaa'a jidduu seenu ni lakkisa warri keenya yaa'a karaa deemu waan ijoollee teete yeroo isa waggaa 10 ta'a baay'ee ijoollee xixiqqoo balleessu kana beektaa miti dabtara mana barumsaatii fidee bishaan keessa gatee na akkam gatta kitaaba walii waan cufa gatee nu rakkisee dhanii naari'an naariinaa utaalee yaa'a jidduu seenu waan sun naa dhiifamte yaa'a jidduu seenu warra abbaa gadaati miti abbaan gadaa hin jiru jadhaaba warra abbaa gadaa faana deemu dhaggeessa miti wayaa uffatee hiriira galee deemu isaan jidduu dhaqee seenee naan lakkisan isaan na qabatanii maa isii jennaani akkasi godheenna amanu jidduu seenee homaa gochuu hin dandeettanu hin galee bakka deemnaan jedhanii lukat kabaja qaba abbaan gadaa dur gadaan kabajan qabu amma maal seeta gaafa Minilik Oromoo cabsu maal gaafate seeta qubaan bultaa immoo lubaan bultanii jedhee aanolee irratti harmaaf harka asoomur yennaan nuti lubaan bullaa jette luba jechuun hin beektaun isteeppii qaba
Gadaan bultaa namuu gadaa jalatti namni tokko gaafa dhalatee jalqabee aangoo qaba. Kana jennaan noo ahaa qubaa hin bultanii lubaan bultanii jedhanii harmaaf harka ciran. Warra santi ammalee nu bulchaa jira. Warra hoteelitti warra sanii dhalatetti muummee ministeeraa ta'ee jira. Wanni ati ilaaluu qabdu takalee haa dhiisnu haa anolee haa calii calanqoo haa jennuuti. Mee akkasii jedhi ilaali. Maaltu ta'e gaafa gaddaa walloo keessatti nadhiin Oromooti maal jedhanii? Harmarraa muranii jaartii harma gadi baasi sirraa murraa jedhanii namittiin. Arabaadhaan maal isin godhe nadhiinii beekta. Oromoon maal godhe yoo nadhiin qabde hin ajjeestu. Nadhiin ni ajjeesan harmarraa murtu dhiisi hin ajjeestu nadhiin. Maaliif nadhiin ni ajjeestu? Yoo deesse goota deesseedhaan ilaalan nadheen ishee. Dhiirti nadheen hin dibattu. Nyaaphalle teetu dhiirri yennaa ajjeestu teetee dibatuu barbaadde dhiira ajjeesta. Kan akka keetii kaa hidhatee qabu kaa dhaabatee fincaa'u. Jarri dhiira hin beektu, nadheen hin beektu, ijoollee xixiqqoo hin beektu. Ijoollee xiqqaamee fuudhii muntala keessa hangafatu fudhadhee amma guddisee waan tokko waa'ee keessatti himuu baadhee ana abbaa kee ta'e eenyu abbaan kee jette. Suma jette, suma himatti. Kana laali intala akkasii kana fajjeessanii biyyan. Ijoollee xiqqoo hin beekanu sirna minilikiisan galmaan ga'u amma sirna minilikiin galmaan ga'u. Shimallis danduulla ambee wanni ajaa'iba amma taayyeen gaafa tokko maal jedha jedhanii dhadhee lollaa jedhan. In lolla jettee. In sobdiibe. Nama kakkaaste nama biraatiin amma TV Itoophiyaa dhagdeerta inni laagare ezamtaallo. Laagare ezamtaallo. They can do it. Jalqaba deemu. Jalqaba godhu. Ebelu godhii muti. Ana miidiyaa kanarra ta'ee ebelu godhi jedhee amaan amaanii hamaa afaanii jedhan. Sii galee? Dubbiin seetii beekaa. Walabummaa nafichisiis. Isaan ofii fi mana keessa taa'anii walabummaan kakkaasanii ijoollee hiyyeessaa erguu barbaadu. Warri artistoota fi injitu tun dabalattee. Artistoota abbaa kamiitis haa ta'u. Deemuudhaa ofii godhudha. Kaleessitama dhage walloo irratti waan ta'e. Amma jarri desee dabarteerti. Waldaa dabarteerti amma warri Tigraay. Waldaa magaala guddicha lakkittee cinaarra dabartee gara walloo deemtu humni addaa Oromiyaa dheetuun walloo dhufe mucaa wayitiin nattama. Dhufee nuti Oromoodha. Nu gargaara jedhee. Makiinni gommaan jalaa badee, charkeen jalaa badee eessa abbaa isaanii deeman. Aboo ijoollee Oromootiin nu gargaaraa jetti. Ganaa ijoolleen Oromoo maal gochuu dha? Yoo lafa isaa itti lolan wal lolan teete latti raayyaan ka Oromooti. Raayyaan irraa Amaarti maal qabdu lolti raayyaa. Waa'ee raayyaa Amaara maanti sii galche minatte. Walloon ka Amaaraatii miti. Maqaa geeddarate ka Oromooti. Oromoon amma ani lastama. Oromoon amma qoosaa dhiisee amma alagaa duultu wadaroo lubbuutti of keettee hin duutu. Maa ofii hin duulne. Nuti gaafii walloo qabna, walloo deeffatuu qabna. As gara biyya isiitti. Walloon gara Oromootti deebuu qabdi. Amma agawoo fitnaa, qimaanti fitnaa. Amma laali agawoon Itsaawucii Gimbaa dhaabatee jira ammamaa fidaatti. Kalee qimaanti waraana 40,000 eebbifate. Waraana 40,000 eebbifatee ergimaan. Maaliif? It is a survival series, okay? Survival issue dha ku'amu. Jiraachuu saba qimaantiitiif dirqama waraana isaan barbaachisa. Mootummaan Minilik harma muree, harka muree si gabbarsiisuu barbaada nama mara. Olaantummaa saba tokko, amantaa tokko, garee tokko, aadaa tokko isaan barbaada. Abiyyi anaa miti ka jedhe. Gorsaan Abiyyi Daani'el Kibret maal jedhee jira? Sirna Minilikii namni galmaan ga'u Abiyyi Ahmed jedhe. Amma ka gaafatamanuu qabani illiitii warra Amaaraa jedhamu kana Abiyyi dabalatanii dirree lolaa dhaqanii lolanii sirna Minilikiin galmaan haa gaanu Daani'el Kibret dabalatanii Taayyee Danda'a dabalatanii. Sirni Abiyyi ijaaru Taayyee Danda'a illee ta'uu hin beektaa miti? Hin ta'u. Shimallis amma qotiyoon kuni sirni Abiyyi barbaadu Shimallis hin ta'uuf. Oromoon kana beekuu qaba. Waa'ee jaarsaas jaarsi hin jiru walabummaa keessa. Bakka jaarsi jirutti jaarsi hin jiran jenna. Gadaanis hin jiru. Maaliif?
abbaan gadaa of garagalee ilaaluu qabu. Anaan abbaa gadaatti birriitti kaffaltee konkolaataatti kennitee arrabaan sobdee maal abbaan gadaa qumbii nyaataan. Amma Gujii biratti qumbii nyaata. Qumbiin waan akka malee hadhaa'aati. Namni isa nyaate akkamiin nama inni galchee jeettati. Akkamiin nama inni mana gale bakka lakki jedheen jidduu keetiif isaa dhufe ati isa hiita. Tuffii abbaa gadaati beekta. Adoo dhugumaan abbaa gadaa ante haadhe na tuffatte waraana sitti labsa. Sila abbaan gadaa waraana Oromoo kanan jabaadhaa Oromoo kaan lolaa mootummaan kun anan kabaju jedheef kabachiisuu adoo qabu jala deeman. Amma abbootii gadaa gariin sosodaachisan dhagitee raana abbaa gadaa tuulamaa kana abbaa gadaa tuulamaa meelbaa kanan jiraame. Baay'ee sosodaachisu. Baay'ee maaliif inni xiqqoo barumsaallee abbootii gadaa taarra waan jiruuf fageessee waan dhagguuf abbootiin gadaa tuun beekta waa'ee aadaa kana beekti baay'ee inni waa isaanirra deemee barumsaallee wayii qaaba fakkaataa jaarse hin sosodaachisti karaa kaaniin immoo tuulama biyya bulchaa jira jetti kaaka Shimallisiitiif taa'ee kun si ajaa'iba maqaa tuulama maqaa uummataa waa'ee Shimallis Abdiisaa fira jaagamaa keellooti. Sigalee jaagamaa keelloo warra Taaddasaa Birruu fi Koloneel Alamuu Raggaasaa fa'aa yoo xiqqaate namoota 9 moo 10 bakka isaan itti awwaalaman kan hin beekamne. Haati Haayiluu Raggaasaa adde fooliin gadi baatee dubbattee jirti. Shira akkamitti akka irratti hojjetame. Sangaa qalanii akka Oromootitti waadaa walii seenanii namoota 9 keessaa eenyu jaagamaa keelloo isaan ganee waraana itti waamee akkaataa isaan itti ijoollee saffichisiise. Amma gaa Shimallis Abdiisaa kuni warra sanirraayi sanyii jaagamaa keellooti. Taayee Danda'aa fudhatte. Taayee Danda'aa Oromooni bagumayyuu Taayee Danda'aa PP ta'ee argama. Maaliif otoo inni silaa cal jedhee jiraate goota Oromootii jedhanii tarreerra kaa'aniiti namni martiyyuu akkuma jaagamaa badhaaneefaa akkuma kunoo Laggasaa Wagiifaa akkuma Nadhii Gammadaa kanafaa nama waggaa 16 guutuu otoo barumsa maqaa Oromootiif qabsoo Oromoo keessatti hin xumuriin ga'e jedhanii namni silaa waan biraa irra gochaa ture. Namichi mana hidhaa keessa taa'ee Oromoo addaan baasee gilgaalaa ture. Mee fakkeenyaaf waa'ee OPDO biyya alaa fi biyya keessaa kana yoo fudhanne waan amma Shimallis fa'aa jettu warra sanii qofaa miti biyya alaa kana keessatti illee warri kaampeenii gochaa ture har'a eessa akka inni jiru quba qabda. Warri Jawaarii wajjin ture amma warra garee Jawaar ture kana warra eenyu akka Garasuufaa fudhadhu durumaan kaasanii waan OPDO turan Jawaarii wajjin hin dabalatee jechuudha. Garuu bakka lamatti wal dhoosanii wal dhiitanii akka harree wal dhiitu sanitti wal dhiitanii gargar bahanii warra isaan dide mana hidhaatti naqanii warra isaanii wajjin hojjetu immoo Biraanuu Leenjisoo fa'aa har'a abbaa aangoo ta'anii eenyu Shimallis fa'aa warri kun akkasittiin wal qoodanii ofiuma isaaniitiin wal fixan. Kanaaf warri amma sirni isaan amma ijaaraa jiran kun akkan argutti uummanni kun waa argaa jiru jedhee yaadu waa si yaadanis jedhees akka namaatti dhaabbatanii Oromoodha ofiin jedhus Itoophiyaa ofiin jedhumu Amaara ofiin jedhumu maal ofiin jedhu yeroo jedhu gaaffiina keessatti uuma yeroo tokko waan isaan barreessan irraa yeroo argu. Amma fakkeenyaaf Haayiluu Addunyaa moo eenyu namni sun TPLF wajjin mari'anna malee abadan shanee wajjin mari'annu kan jedhu haala fakkaata. Sanuu yoo carraa qabaatanii mari'atan. Kanaaf OPDO kanatti amma jettu kun qotiyyoodhaan jettu kun warra qotiyyoodhaa gadi qotiyyoo yoo qote bar nama xaafii fi baaqelaa garbuu waan namni ittiin nyaatu waan namni ittiin jiraatu yoo qaltee nyaatte coomasaa bareeda. Warri kun qotiyyoo yuun gaane obboleessa kiyya. Akka kiyyatti foon sareeti. Foon saree namni nyaatu hin jiru. Sigalee saree hanguma ergattu hanguma isiin duututti balbala si eegdi. Gaafa duutee gabbaastee waraabessaa kennita. Malee otoo qotiyyoo ta'aniyyuu sila namni faayidaa lama kennuu danda'a. Qotanii nama beela'ee nyaachisan. Qalamaniillee hin nyaataman. Warra kana eenyutu isaan nyaatamee rabbeedha. An akkasittan isaan hubadha beeke. Kanaaf kabira waa'ee jaarsummaa kanan kaaseef atuu itti dhuftee dubbiin beektee waan nama gadaa keessatti guddate waan taateef dubbiin fuuldura sii dhufti. Waan amma ineela Itoophiyaa mootaallo. Warra jedhu kana
fiiganii jalaa bahuu hin danda'a. Namoonni gariinuu maanguddoota kan jedhan amma kaachi keessatti arginu nama Oromoof biyya san keessatti fakkeenyaaf mootummaa gabroonfataarraa kennaan fudhadhu jedhee warra dide fa'i. Isaanumatti immoo deebi'anii harka kennanii galanii har'a ila Itoophiyaa mootan waggaa 50 Oromoon bifa kanaan akka mirga isaatiif falmatu ilmaan Oromoo kakaasaa turan. Warra hooggantoota olaanoo fudhadhu isaan qofa miti. Warra akka Leencoo Lataa fa'a, warra akka Galaasaa fa'a, warra akka Diimaa Nagawoo fa'a, warra akka Leencoo Baatii fa'a. Warri kuni kaleessa Oromiyaa jechaa turan. Har'a garuu gabbahanii wanni isaan hojjetaa jiran kanaafan maanguddoon kun gadaan kun nama galchaa namni gaafa gadaa isaa fixate yubataa yookaan lubataa dhaloota dhufutu hoogganaa jechuudha. Warri ammaa kun garuu taa'anii dubbii borcan. Amma Itoophiyaa mootaan loo jedhan namoonni kun mana san keessaa kazaaraadhaan gabbahan. Kanaaf dhimmi kun eenyu laallataa? Maanguddoonni kun maaliif of hin kabajan? Maaliif uummata kanan kabajan? Uummata kaleessa isaan guddisee sadarkaa kanaan isaan ga'ee doktorummaa fi piroofeesarummaa isaan kabachiise. Kan addunyaa irratti isaan beeksise. Har'a deebi'anii yeroo isaan sirna minilik jalatti deebisanii kuffisuu deeman dhuguma yaaduu dadhabaniiti immoo jireenyumatu itti hammaatee waan ittiin jiraatan dhabanii qarshiidhaan bitaman jettee yaadda. Kana wanni guddaan ati akka nama sirna gadaa keessatti akkamittiin namni ilmi namaa tartiiba qaba. Gaammi irraa hanga yubaatti jettee jirta sanirra dhaabbattee akkaatiin haa dubbattu fani. Ayyee ulfaadhu yaa mul'amummaa maanti jira seeta waa'ee Yohaannis Mitikuu teessoo maal jedhe seeta geessa akka gisee filannoota akka Piroofeesar Maraaraani Biraanuu Leenjisoo kun iskarbii akkanaan lubuurratti hidhatee opiidiyoo ture Biraanuu Leenjisoo baay'ee wayiittama. Ani na ajaa'iba gaafa Jawaarii OMN irratti isa waan fedheef Jawaarii isa beekaa waa wal beekanuu isaanii wal beekaa maal jedhen seeta dhufee basaasaa ture. Basaasaa yeroo ture kanatti maal jedhen seeta daaqoonii Yohaannis Mitikuu teessoo bayas keessaa jedheen Maraaraa. Waan ajaa'ibaati. Akkas ture jarri. Jara sanatti biyya keenya hoogganaa jira. Jara sanatti nuttaa jirati akka hubattoonni hin barbaadu. Kanaafuu waa'ee Shimallis beektaa amma jarri Leencoo Lataati jettu kuni Dr. Geetaachoo Bagaashaa maal jedhen seeta Leencoo Lataati. Leencoo ወደ ኦነግ ሊቀላቀል ሲሄድ አብረን ታግለን እንዴት ትሄዳለህ ብዬ ጠየቅኩት ጀደ አፋን ኢሳትን ጀደ አናሚተ ጀደ ጌታቸው በጋሻት ሌንጮ ለታ ተኤ ቱሬ ኢሳት ጉባል ሌንጮ ወደ ኦነግ ሊቀላቀል ሲሄድ እንዴት ትቀላቀላለህ ብዬ በዛ ሰዓት ጀደ አንድ ቦታ ቁጭ ብለን ክላሽ አንድ ከምንሸከም ሁለት ቦታ ሆነን ክላሽ ምንሸከም ይሻላል እነዚህ ለኢትዮጵያ አደገኞች ናቸው እነሱ ጋር ነው ሄዶ ጀደ ዳቀ ሆነ ግብረ ማለት ወራና ቢሱማ ኦሮሞ ጃለቴና ኩምቤከሙ ቀባ ወለቡማ ዋ ወራና ቢሱማ ወረ ጃርሶ ያተቱ ሜቢ ገላሳ ድልቦራ ወጀቹ እንዳንደው ማለት ወሪኩ ወራና ቢሱማ ኦሮሞ ደደርሲሱ ደመነ ወራን ኩኒ yoqabsae ummata oromo betta nadi gammada faawon ijjesaniif warra dhugaan qabsaa'u dhabame nadiin gammada dhugaa waan inni dhugaa haqa oromoo hin sharafneef warra haqa oromoo hin sharafne dhabamsiisan kana beekuu qabda warra haqa oromoo sharafutti hadda maal jechaa jiran umurii kanatti nu warri amma waa'ee oromoo harkaa fudhatuu qabu qeerroo oromooti nu qeerroon nuraalee ijoolleen xixiqqoon jirta fudhatuu qabdu isaani yoo nu duune margi latini qorcaan latini harreen jette kan hamma nu duunutti oromoon hin bilisoomu nu jiru ambetta jarrituun oromummaa isaaniitu shakkaa barbaachisaa ta'e dhugaastama yoo oromoo ta'e maaliif jarrituuni ana ala jetti betta Leencoo Lataa waraana oromoo 30 kaambii xayyaaraan ka'ee wayyaanee galchisiiseera yoo nattami jette waraana 30 galchisiise nami ilmaan oromoo ficcisiise keessaa isaan tokko warra itti gaafatamuu qabu betta kanaafuu walabummaa kiyya wannan jechuu barbaadu jara tanaan jarrituuni abbaa garaati
jarri tuni nagaan beeku. Nagaa kadhadhuu fi waan feete jedhiini jara nagaan beenne jara jeequmsa uumtu. Waan ta'eef uummanni Oromoo ka godhuu qabu waa'ee Leencoo Dhisii amma marroo jira. Hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo amma marroodha. Abbaan feetes fudhadhu, abbaan feetes dhiisi. Mee ilaalee walumaa waan takkas tamaara dhage. Shanee dhabamsiisnaa irra sii kaasaara. Waraana bilisummaa Oromoo keessa lola gubbaatti waraana biyyi baay'een dhumatee namni wayii akka tasaa waraana keessaa du'ee jedhama. Duunaani marroo ajjeesne jetteedha. Intervii poolisii tokko geessa akka marroon du'eera jedhee kenne dhaggeeffatame. Yaa lixa Oromiyaa irratti dhugaadha. Yeroo isaanii propoogaandaadhaan namicha intervii godhanii. Namicha muti silaa intervii san kan dhufaaru. Abiyyi dhufaara ture silaa. Sittamaa jira. Marroo ajjeesne jedhanii galgala. Shimallisiinuu bakka warra balaxxage kan walta qabamanii taa'een fa'a marroon du'e jedhanii Shimallis anatti ibsa kennedha. Fakaaduun tasammaa ka'ee Abiyyitti himnaa'edha. Marroo ajjeesneerra. Ka'anii fiiganii dhaqan halkanuma sanii. Gara Abiyyi. Jenna marroon du'e jedhani. Marroon du'e waraana bilisummaa Oromoo keessa nama tokko du'e. Namni sun du'e awwaalamee jira. Xayyaara fudhatanii xayyaara waraanaa baay'ee guuranii bakka inni awwaalamee dhaqanii reefa fuudhanii dhufanii DNA. Egaa DNA ilaalamu maal jedha seeta Abiyyi? Itoophiyaan akka እንደዚህ afardimee gabbaa jedhee bakka dhaadatee beektu marroon du'e jedhee gammadee. Marroon tokko yoo du'e sirna. Marroo amma sirna ta'eera akka marroon baanu kaa. Dhugaabe. Miliyoona jira. Oromoo miliyoona jira. Ana dabalatee dhaqeen itti makamee qabsaa wallee. Marroo jenna innaa jettu beekta afaan guutatte. Marroon dhaqee Abiyyiin በቃ ኢትዮጵያን የደፈረ ይኸው ጁንታ ተመቷል። ኢትዮጵያን የደፈረ እንደዚህ ያደረግን ደመሰስነ የቹ ቆጳይ ጋፋ ዲኤንኤ ላላኪ መሮ ሚቲ አባ ፋዳ መሮ ሬባኒ ቀባኒ ድርቀማን ዲኤንኤ ሳኒ ፉዳኒ ዲኤንኤ ሳትን ቼክ ወሊን ጎዳን ኢልማ ሳኒ ተው ጋፋ ጃርሶሊን ሱይዳማኒ ዲኤንኤ ድርቀማን ቼክ ጎቹፍ ጃርሶሊ ፉዳኒ ሄዳን ሲገለ ጃርሶሊን ሱን ኡሙሪ ከነት siyaasaan beekan wan beekan mana dhaawun ta'e anuuf DNA marroo jeesnee irraa fuudhan. Fuudhanii gaafa dhankaan gaafa marroo laalan marroo miti jedhe DNA rizaaltiin dhugaa dubbattii miti akka isaaniin kijibdu. Akkas. Dhabanii jennaan haayiluu mucaa amma. Haayiluu addunyaa. Mucaa ergamaa haayiluu addunyaa jedhan tokko. Gareen taayeen jaare kun kaatee barreessite du'eera itti. Gaafa kana dhaqanii poolisichaan bakka kennate jedhanii ibsa. Shimallisillee hafee in kijiba ta'ee Shimallis biratti Abiyyillee kijiba ta'ee na'allee baay'ee kennee kijibi kiyyaa duruu daangaa darbee jira. Yoo marroon bolbaayee dubbateen qabama jedhee Abiyyi isaaniif intervii san marroorraa ibsa kennuu dhabe malee Abiyyi kennaaraa ibsila. Marroo dhuguma ta'eeti wani. Dubbiinuu beektee amma garuma waraana bilisummaa Oromootti deemna waan ta'eef meegaa waraanni bilisummaa Oromoo bakka kaleessa Keeniyaa seenee Sololoo irraa keessaa baafnee jirra. Suudaanii kibbaafaa jirra. Akkumaatu jette marroo iyyuu ajjeefne jedhanii akka abbaa marroo fi haadha gootaa akka isaan gidirsaa turan uummanni Oromoo namni gariin hin beeku beekta. Rakkoon yeroo isaan qabaman sanitti namni beeku hin jiru. Tokkoffaa immoo Oromoo dhumti kun hawaasa keenya kanarra kaaneeti gara waraana kanaatti deemna. Maaliif waraanni kun bara 2018 aniif atillee isa dura kan waa'ee waraana bilisummaa Oromoo irratti kan dubbachaa turre gaafa isaan Eertiraa jiran Oromoo miti Tigireedha, Amaaraa, qarshii Oromoo irraa nyaachuudhaaf jedhaniiti hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo Dubaay keessaa hoteela qaban bakka adda addaatti wantoota adda addaatu deemaa ture. Garuu waa'ee keessattuu waan amma bara dheeraa sanirraa dhiifnetti waan amma bara 2018 irraa taateewwan amma hanga hammaatti ta'aa jiru kanarraa haasofne. Wantiin kana kaasuuf namni hedduun ni yaadata jedhee tanan kan darbe san namni hedduun irraafatee jira. Namoonni hedduunis immoo tarii hin beekan neetwoorkiinis akkasitti babal'achaa waan hin turreef. Garuu waraana isaan Keeniyaatti galchine jedhan yeroo isaan Finfinneedhaa hiriira nagaa baasan waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa dheengaddaa magaalaa Garba Gurraachaa
sa'aatii muraasaaf guutummaan guututti to'annoo jala oolfatee ture. To'annoo jala oolfatee uummanni bahee gaafa ililchuu eegalu isaan amma Finfinnee keessaa shanee lollaa jechaa jiran. Gara Gujii irraa haa fudhannu, Gujii zoonii kibbaarra haa deemnu. Walumaa galatti Gujii keessatti waraanni bilisummaa Oromoo Negellee Booranaa fi Gujii fi Boorana jidduutti keellaa bakka 3 moo bakka 4 ijaaramee jira. Keellaawwan kana dhaabanii nagaan dhuftanii nama sissaamee jira, nama waa isin miidhee jira, nama isin arrabsee jira, maaltu isin mudate jedhanii uummata gaafachaa jiran. Uummanni bilisummaa ofii labsatee Boorana Gujii keessatti gabbahee waraanaa wajjiniin sirbaa jira. Lixa Oromiyaa keessatti akkas kanatu deemaa jira. Kanaaf waraanni kun bifa icciitu dhumti waraana bilisummaa Oromoo bifa kanaan yeroo muraasa kana keessatti guddatee sadarkaa amma jiru kana gahurra amma lolee waraana bilisummaa Oromoo dhagaan jiru magaalaa to'atee malee. Wanni kun maalirraa maal sitti fakkaata? Yeroo bara 2018 amma bara 2021 yoo akkam baay'ate bara 3 yookaan bara 2 kana jidduutti mee maaltu sitti mul'achaa jira? Bilisummaan natti mul'ata. Bilisummaa callaa argu. Maali yennaa waraana bilisummaa Oromoo kanarraa haasofne baay'ina isaanii irraa haasofne beektaa Hacaaluun beektaa raagduudha. Beektaa Hacaaluu beektaa waliin nurraa ajjeesaniif akka inni raagneef akka inni dhugaan dubbanneef. Dhugaadha. Dhugaa awwaaluun barbaadanii Hacaaluu awwaalan Abiyyifaati. Nurraa wareegan. Addaggeen safuun beektuu addarra dhaaban malee jedha. Dhugaasaati. Addaggee tana jira beektaa amma kun walummaa addaggeen ammallee safuun beektuun kan waraana bilisummaa Oromoon dhabamsiisna. Waraana bilisummaa Oromoo kanan goone. Waraanni bilisummaa Oromoon jiru shaneedha shifta wanta akkasitti amma dhage bara abaawwan jedhan amma shanee jedhanii maaliif akka shaneedhaan beektaati? Bara dargii keessa waraanni bilisummaa Oromoo akka Harargee keessa uumameen sargoo gabbii jedhan. Waraana bilisummaa Oromooti sargoo gabbii. Gaafa waraana bilisummaa Oromoo karaa Harargee jiru kana sargoo gabbii jedhaniini Arsii, Baalee, Gujii, Boorana keessa kan jiru kanaan Sumaalee shirrixaam jedhanii. Maqaa addaa itti kennu. Maal seeta yoo waraana bilisummaa Oromooti jette amma isaan ammallee meentaaliin Abiyyi fa'aa yaadannu. Meentaalii Shimalisi. Meentaalii namicha eenyu maqaa isaa jeneraal eenyu itti hangafa isaa Afira Isaasa. Ka Biraanuu Juulaamu. No, kaduu sun jaarsi Taadasee Fajjeese. Eenyu. Jaagamaa Keelloo. Jaagamaa Keelloo. Shimalis meentaalii Jaagamaa Keelloo. Beektaa nami fincaanii fiitti ba'a. Gosa fiitti ba'a. Abba abbaaya yoo abba abba'uu dhabaate warra gosa jira amma nu bira nama fira Handoo jedhama beektaa. Handoo keessa yoo abbaa kiyya ba'uu dhabaate buleessa abbaa kiyyaatti akkasumaan namni walta baade waan tokko. Dhaqee Shimalisiin kun amma Jaagamaatti ba'e. Gariin beektaa waraanni dargii yeroo san Oromiyaa keessa bittinnaa eegan warra inni dhalchee garii. Ta'uu mala. Maaltu beekta Oromoo jedhani malee. Oromoon beekta rakkinna gaafa niitii takka fuutu. Niitii fuutaa miti jettama. Ijoolleen qabaannaa ijoolleen sullee keeti bakka. Isin eenyu deessu hin galchu. Maquma keetiin guddatee dhalata an Oromoo jedhaa deema Oromoo dhabamsiisaa hojjeta. Ijoollee akkasii jira kanallee of keessatti qabatuu qabna. Ilmaan abbaa hin beekne. Ilmaan haadha malee abbaa hin beekne jira. So amma bara wayyaanee maal jedhan? Ashabbaarii jedhe mallas. Ashabbaarii xabbaab. Ashabbaarii xabbaab jedhee. Ashabbaarii xabbaab zaranyaa jedhee moggaaseen. Maaniif yoo maqaa Oromoo ammallee qabaate wayyaaneen balaa turte. Kanaafuu maqaa biraatti moggaasee warroota akka dhoqqee loobee uumate abbaa duulaa fa'aa warra garee maal jedhamtu ta'a. Junaddii Saaddoo fa'aa warra akka Haayiluu Gonfaa fa'aa Baacaa Dabalee fa'aa. Baacaa Dabalee fa'aa. Warra akka Kumaa fa'aa kana of jala qabanii ittiin Oromoo. Jala qabanii warra dhugaa Oromooti hankaan ofirraa dhiiban. Kumaanis Oromooti jarri gariin beekan. Namni Oromummaa qabu akkamiin ilma Oromoo jibba. Namni Oromummaa qabu akkamiin marroon du'u jedha. Walabummaan naa du'uun jedhaan Oromummaa qabaanna. Namni Oromoo ta'e Hacaaluu du'an barbaadu bakka. Akkas. Abadan. Aadaadhumattuu Oromoon du'a namaa hin hawwu. Namni maaliif amma immoo booji'ee ilma gosa godhata.
ilma godhata guddifachaa godhata malee Oromoon tasumayyuu akkumatu ana caala beekta waan kana Oromoon du'a namaa na'u akkamitti nama ajjeefnaa na'u akkamitti nama barsiifnaa akkamitti mana ijaarraa akkamitti biyya ijaarraa akkamitti afaan keenya guddifnaa malee seenadhuma Oromoo keessatti hamman obbaretti akkaataa itti nama ajjeesanii fi akkaataa itti nama balleessan Oromoon mari'atee sin beeku godhee sin beeku hamman ani beekutti dubbiin teeti. So sittama bara biyyi kana maal jedhan seetama shane shifta. Harargee keessatti maali Sergoo Gabbi Sumaalee Shirritaan Ashabbaari Xabbaab garteemi amma shane shifta. Maaliif kana jedhan seet maqaa waraana Oromoo jedhan kana sodaatu. Yoo kun keessa jiraate uummanni nagaayyuu nu dhiisudha. Amma uummanni keenya ni beeka uummanni beekee jira. Wanni isaan dogongoramaa seeta wayyaaneen waan takka feebarii nu gooteerti. Afaan Oromootiin akka barannu nu godhuunis waan guddaadha. Ani dhuguma sittama afaan Oromootiin akka barannu qubee afaan Oromoo namni fide waraana bilisummaa Oromooti. Wayyaaneen gaafa dhufte man qubee warra naftanyaa kanaani Oromifa barsiisaa itti abbaa duula fakkeelinaan ababoo waan jiruufi lakki kanan nu tora uummanni karaa kana malee nu rakkisuu mala jettee oppiidiyoon fudhattee karaa sanii taateetu jennee fudhanne oppiidiyoo bara sanbeetu afaan Oromoffaatiin baratte ne baay'ee. Amma waan san Abiyyi duuba deebisuu hojjetaa jira. Laal Oromoon kutaa tokkoon jalqabdee barattu jedheeraame afaan Amaaraa. Amaarti mee kutuma shaniin jalqabdee afaan Oromoo barattu jedheera. Eessa? Uummanni Oromoo of gaafatuu qaba. Ammaaf afaan Amaaraa kutaa tokkoo baradhaa. Maaf kabiraati miti boolamuma. Amaara warri Abiyyi hojjetuuf kuni Amboo keessatti Amboo nama Ambooti waan Amboo kaasaara. Amboo magaala keessatti dhalate magaala Oromiyaa keessatti gaafa ilmi Oromoo afaan Amaaraatiif afaan Oromoo beeku isaanitti xiqqaadha magaala san keessa baay'een uummata Oromooti. Isaan afaan Oromoon beekan. Adoola dhaladhee laala. Adoolaan keessa dhaladheetti isaanis achi dhalatanii garii uraagaa lafa jedhan baadiyyaa dhalatee dhufee afaan Oromoon beeku. Oromoo badhaa keessa ta'e maaliif waay? Maaliif jechuun kee gaaffii bareedaadha beektaa. Uummanni kuni fakkeenyaaf amma warri Tigree kun jiru warri Eertiraa turanii kan nu keessatti dhalatanii guddatan ka afaan Oromoo beekan. Kan nurrallee afaan Oromoo danda'an. Afaan Oromoollee barreessanii dubbisaa kan turan. Kan akkasumatti waraana bilisummaa Oromoollee gargaaraa turan ni jiran. Warri kuni garuu beektaa wanni isaanitti dhagahamu. Afaan Oromoo kana dubbachuun isaan biratti du'a. Tuffii isaan uummata Oromootii qaban. Namni afaan yoo bare beektee namaa wajjin walii galaa, ittiin karaa darbaa, ittiin nagadaa, amma suuqii gurguddaa qaban, hoteela gurguddaa qaban. Garuu afaan Oromoo ijoolleen isaanii akka dubbatu hin barbaadu. Ijoolleen isaanii akka isaan afaan Oromoo hin baranne ijoollummaadhaan irraa eegan. Kanaaf rakkoon isaanii wallaaluma isaanii sigalee silaa kan wajjin wal fakkaatanii jiraachuu danda'an. Oromoon amma afaan Somaalee beeka, afaan Amaaraa beeka, afaan Tigree beeka, afaan sabaaf sablammii kan isa cinaa jiru ni beeka. Baratee miti mana barumsaatti. Maaliif walii galuuf jecha, waliin jiraachuuf jecha. Kanaafan Oromoon shira xaxuu hin beeku siin jedhee dura siin hibse. Isaan garuu wanni isaan afaan Oromoo jibbaniif yoo beektee afaan Oromoo dubbatan ijoolleen keenya nurraa fudhatu. Sigalee Oromoon kun guddifachaa kana qabaa siin hin jenne inni hammataa siin hin jenne ijoollee kana yoo isaan afaan Oromoo baratanii takkaa'u nu jibbanii hojii keenya kan nuti saamnu kan nuti ajjeefnu kana ijoolleedhuma keenya nutti deebi'ee waan kana nu mormuu eegalaa. Kanaaf jedhaniit ilmaan isaanii gurra duudaa godhanii ijji isaanii gara fuulduraatti malee bitaaf mirga kan laalle godhanii guddisan. Namni yakka hojjetu akka beektee yakka saasaniin hin arganneef akka namni mul'anneef. Kanaa maaliif isin jedha beektaa? Miizanarra godha dhadhaa fidan. Dhadhaa kiiloo 5 kiiloo 2 irraa hir'isan. Kiiloo 3 jedhaniin. Xaafii fidan. Xaafii kiiloo 70 kiiloo 50 jedhaniin kiiloo 20 irraa hatan. Kuni maali? Yakka beeki. Cubbu. Oromoon kanan godhu. So meentaalitii kanaan ijoollee kana guddisan. Ijoolleen namni yakka yeroo jedha yakki waan nama ajjeesuu qofaa miti. Haqa namaa fudhachuun yakka jechuudha.
Kanaaf warra kanarratti warra guddatetu waan kana hojjetaa ijoollee isaanii bifa kanaan akka ijoolleen isaanii afaan Oromoo hin barre kan isaan kana gochaa turan wanti guddaan tokko kana icciitii guddaan. Zayitii Oromoon irraa bita bishaan itti dabalanii guudhan. Sukkaara Oromoon irraa bita daakuu itti dabalan. Wanni isaan hin godhin hin jiru barbareetti maal dabalan timaatimii dabalan. Kan fidaa jiruuf Oromoo waanuma daakamee deebisanii Oromootti biyyee fa'aa dabalanii xuubiidhaan yookaan immoo xuubii gurraa diimaa kana daakanii biyyeetti makanii gurguru. Kana ijoollee isaanii barsiisan. Ijoolleen isaanii otoo nama hundaa walii galanii wanni kun sirrii miti. Oromoon ijoolleen barataan Oromoo maal jedha? Lafti kan qote bulaa haa ta'u namni keenya hidhamin jedha afaan keenya haa guddatu jedha. Kuni yeroo akka jedhan diina keetii beeki afaan keenya waan hin barbaanneef jedhaan akka isaan walitti madaqne jechuudha. So icciitiin isaanii gurguddaan wantoota akkasii baay'eetu jira isin jechuu barbaadetananii. So ulfaadhu wayya mul'ummaa ka jechuu barbaadu maal seetaa wanni ati hubatuu qabdu jarri tun ollaa siin teete maanii siin teete kabajan beektu. Dhugaa keeti. Warra kabajan beekne walii waa'ee kabajaa dubbatu miti. Namichatti beektaa nami waan naachaa qabu naachaan beektaami? Nami waan naachaa qabu galaana keessaa dhiqatee hin ba'u jedhe. Maal jechuu barbaadan beekta? Cubbuu naachaa nami qabu cubbuu naachaa nami qabu dhiqatee galaana keessaa hin ba'u. Maaniif? Galaana san keessaa naachi numa san nyaataa jechuudha. Nami cubbuu aba'oo qabu dhiqatee hin ba'u numa nyaatama waaqa olii. Akka abarraa bunoo gaafa gaddaa bulaalirra fincaa'ee du'e jedhe. Bulee horaa keessatti anaa mati uummata bulee horaa gaafatu dandeetta. Maqaan Chaayinaa jedhe. Bulaalirra fincaa'e namni gaafa nama ajjeesu dhaadatee dadhabu yoo du'e maal? Rasaasi waraana inni qabatee deemee harkaa waraana fixee ennaa dura konkolaataa qabatee beektaa mucaa warra gedoo tokko gaardiin isaa gedoodha abarraa bunoo. Mucaa gedoo tokkoo fi mucaa Oromoo tokko eegaa nama lama isaan konkolaataanii utaalanii warra fidee dhufeen gatee deeme. Inni maddee jarri achitti gariin madoo teetee hospitaala galtee gariin wanni ifirra fincootte. Maaliif waan kana kaase jarri kun gaafa si jettu nama tokko waraana bilisummaa Oromoo tokko yoo qabane akkaataa isaa itti ijjeessan laali. Waraanni bilisummaa Oromoo gaafa isaan qabu garuu hin ajjeesu. Nami biyya bulchuu barbaadu waraana bilisummaa Oromooti jaraa miti. Jarri maaf si ijjeessan? Abdii kutataniiru. Abdiin qaban. Ijoollee Tigraay waan godhaa turan dhagitee miti? Argina mucaa nama viidiyoo isa waraabe san qabanii intarviyuu godhanii sanirratti deebisee seenadhaaf wantoota hedduu lafa kaa'aa deeman. Maaliif kana yeroo isaan lafa kaa'an waan uummanni isaanii dhaloota jenereeshiniitti waan dabarsuu barbaadanii fi namoota sana ajjeesuu hin barbaanne jira. Gara keenyatti soo dhufte gara waraana bilisummaa Oromootiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo namoota kana qabeeti hin barsiisa, hin nyaachisa, hin obaasa. Warri isaan amma fakkeenyaaf warra PP kana warra biyya bulchaa jirra nuti Oromoodha waan hedduu haasaa. Akkuman dura siin jedhe nama mana hidhaa keessaa nama baasee caakkaa keessatti nama ajjeesu. Nama mucaa fuudhee guyyaa lama bule beektee jala deemee ajjeesu. Artiist Haacaaluu Hundeessaa nama 4 kiilootti isaan baasee onnee isaanitti horee Oromoon sifaana jira nuti sifaana jirra waan Oromoo barbaadu waan uummanni isin gaafate deebisa. Karaa uummanni deemurra yoo deemtan nuti isin waliin jirra jedhanii yeroo inni gorsa kana miidiyaa adda addaa irratti bahee kennuuf waamanii akeekkachiisanii si ajjeefna jedhanii waggaa tokko keessatti ajjeesanii jechuudha. Kanaaf warri har'a biyya bulchuu barbaannaa eega jedhani manni murtii har'a Jawaar Mohaammed faa yakka maaliin kasasee jira. Kororee Gammachuu Ayyaanaa faa Lammii Beenyaa faa Jaalabdii Raggaasaa faa kan manni murtii bilisa baase. Warra kana maraa maal godhan argaa jirtaa jechuudha. Wanni sitti mun qabu. Kanaaf waan kana gubbaa irratti biyya bulchuudhaaf warra biyya bulchan otoo hin taane isaan warra biyya diigan warra dhiiga sabaaf sablammii akka dhangala'u halkanii guyyaa hojjetan jedhee yaada gama kiyya. Sirriidha. Jarri tuni laalisittama. Oromooti hangafaa sittameera. Itoophiyaa keessatti Oromoo teete Oromummaanuu yakkaa. Oromoo ta'uu yakka Itoophiyaa keessatti. Abdiin Raggaasaa maaf hidhame? Oromoo waan ta'e. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa Oromoodha hidhamuu qaba bakka. Asee. Furmaanni maal yoo jette Itoophiyaa kana bittinneessu diigu.
Oromiyaa walabaa lafa dhaabu qofa furmaan. Waraanni bilisummaa Oromoo kana hojjetaa jira. Arguu deemta yeroo gabaabaa keessatti. Sittameera amma waan kana torbaan kaleessa jimaataa dubbadheen ture. Waraanni bilisummaa Oromoo jedheera intarvii gubbaa irratti. Torbaan sadii nuu kennaa argitanii jedheera. Torbaan tokko keessatti amma waa argaa jirtan dhagitane. Amma har'a bulee horaa qabachuu deemaa jira. Magaala bulee horaa gudditti. Keellaa lama sadii miti. Keellaa san caala. Kaati jetti sanii caala. Wallagga keessallee keellaan hidhamee jira. Amma Wallagga keessa keellaan bakka baay'ee hidhamee jira. Gujii keessa bakka baay'ee kun gujii dhiyaati. Kasitti hamaa jiru. Gumuru keellaa mooyyalee irraa dhufu amma karaa mooyyalee dhufu. Waraana bilisummaa Oromoo harka jira. Kana jaallattee jibbite maaliif kana jedha malee jette sun dhimma keeti. Abbaan fedhe gara galu. Waraanni bilisummaa Oromoo harka galee jira. Abbaan feete waan feete jedhi gara feete gara gali sun dhimma keeti nan galchu. Amma arguu dandeetta. Gandoota aanota baadiyyaa harka waraana bilisummaa Oromoo galee. Amma yennaa ginda barate dhatte ganda 31 qaba. Ganda 30 fudhatee jira waraana bilisummaa Oromoo ginda barate. Aanaa ginda barate. 30 waraana bilisummaa Oromoo harka ganda tokko jira. Sallee hadhaa burkeessa qulqulleessu hojjetaa jira. Abadan. Wanti wal sobaa waraana bilisummaa beeta dargiini adoo dhaadatu andi xiyyitinna. Asitti du'aa jedhe. Aan asirratti du'a malee hin deemuu jedhe. Soba. Soba dhugaarraa fagaate. Abiyyi yoo dhuguma amma gareen akka Haayiluu Addunyaa akka Taayee Daldalaa Shimallis warra garuu waan tuni nothing isaa homaayyuu miti maal jedha Abiyyi dubbiin ammaannaa Shimallis fudhatee hin bahu. Biraanuu Juulaa gatee deema. Biraanuu Juulaa Abiyyi Biraanuu Juulaa gatee baha. Amma ijoolleen isaaniitiin isaa Ameerikaa jirti. Ijoolleen isaa giriin kaardii Ameerikaa qabdi. Takkattiin lammii Ameerikaati dikkittiin. Lammii Ameerikaati. Asit dhalatte akka nimoonaa kiyya. Nimoonaan kiyya mucaan kiyya asit dhalatte. Sittama. Lammii Ameerikaati Ameerikaa jiran. Isaa achi jira. Amma. Dammaqee Mokonnin niitiin isaa ijoolleen isaa karaa itti deemuun hin qabatu ciisanii. Isaan asii achi deemnaa as hin deebi'an mootummaa Ameerikaa irra kaa'ee jira. Ijoolleen isaa achi deemte as deebi'uun hin jiru. Abiyyi leteete tasaal. Namuu isaa as naqataneeran. Amma eentu jira seetan. Gowwaa kokollisiisanii yoonni kolulkaan isaa laakkaa'uu jedhe. Amma namitti taphatamaa jiru nama ijoollee karaarra burtu ijoollee warra hiyyeessaa. Isaanin laagaren zamtaale namuu ijoollee fi Ameerikaa baafateetti. Ameerikaa abaarantan ijoollee isaanii Ameerikaa tana keessaa gara biyyaan galfan. Injiru dubbiin akka dhumattellee ni beekan dhaadan nati ana amma wannan Shimallis fa godhan beektaa miti. Afaan Arabaatiin ma dubbatan seeta. Afaan Ingiliffaatiin ma dubbatan. Afaan beeta muddamu ibiddi sibiilli ibidda tufaa jedhan. Amma muddamaniiti malee yoom afaan Oromoo dubbataneera Oromiyaa keessattuu amma Oromoo falakkisaneerani beekta kaabinee opiniyootu. Akka Itoophiyaatti afaan Oromootiin dubbatu miti. Oromiyaa keessatti afaan Oromoo dubbatu lakkisaniiru. Beeksisa isaan baasa afaan Amaaraatiin baasatan amma. Maaliif sirni sirna milikiiti sirna afaan Oromoo jibbu kaan. Amma rakkataniiru amma dhagita. Yoo itti dhufna. Waa'ee amma waraana bilisummaa Oromoo zooniilee hunda keessatti jiru kana xumureeti gara Biraanuu Juulaafaattis ni dhufna gara Baacaa Dabaleefaattis ni dhufna. Wanni guddaan amma irratti fokus gochuu qabnu waraanni bilisummaa Oromoo amma fakkeenyaa fi keessattuu Gujii keessatti Boorana keessatti bakka lafa qabatanitti uummata bahee ililchaa jira. Uummanni kun baheeti waa'ee baga nagaa dhuftan jechaa jira. Gara lixa Oromiyaa keessatti uummanni dhufee baga nagaadhaan dhuftan jechaa jira. Isaanii bakka waraanni bilisummaa Oromoo qabate kana namallee soba amma beektee biyya bulchaa jirraadha. Amma uummata fa'aa ganda bakka adda addaa amma fakkeenyaaf bakka mootummaa waan waajjirri isaanii fi waraanni isaanii akka biyya jiru namoota dirqiidhaan keessaa guuraa jira. Garuu Boorana keessaa fi Gujii keessaa amma akka durii
nama qabanii ol baasuun hin jiru, gad deebisuun hin jiru, harkaa baasee jirti. Kana dhokfachuuf immoo kana uummanni argaa jira silaa kana dhoksuuf jecha moo maali kan isaan gadi baasanii har'a hiriira jedhanii yookaan immoo koottaa duulaa shanee lolaa jedhanii fakkeenyaaf waggaa lamaan darbe Abiy Ahmad yeroo lama moo yeroo sadii Gujii dhaqe waggaa darbe hin yaadatta jedhee yaada. Wallaggallee deemanii Abiyyii fi Lammaan deemanii Dambidooloo dhaqanii bakka hedduu deemaa turan. Har'a garuu Finfinnee keessa magaalaa Amboo dhaqan magaalaa Amboo akkuma tuu beektu yeroo hedduu dhaqaa ture helikooftariidhaan. Niiyorkii taasifna jechaa turan. Amma icciitiin wanni taasisna jedhe Niiyorkiin jenne. Ati siin galle malee gaafa Abiyyi Niiyorkii taasisa jedhe. Mashaafiyaa taasisa jechuu isaati. Faallaa jechuudha. Daayirektii waa'ee yeroo dubbisi. Kanaafi wanta kana akkamitti ilaaltaa? Kaleessa dura sii kaasetiin ture Keeniyaa fi Sudaan kibbaatti galchinee jirraa jedhan. Amma lafuma barreen gaddaa dhaqanii barana dhaqaa hin jiran jechuu barbaade tana. Waa'ee dhaqiisa isaanii dhiisi. Daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo kun kan daawwachaa jirtan Walabummaa News Network karaa saatalaayitii firikweensii 12476 irratti karaa saatalaayitiitiin nu daawwachuu dandeessanii.